Ashama arkafuni kabajamto tafi daawwatto tasabboontu channel jirtu nagaa bultanii akkam jirtu dhufnee jirra guyyaarra abdiin yookiin obboleessi mulunaa gaaffiif isin gaafachuu barbaada gaaffi keessa kottuumame daawwattoota keetiif ifa gochuu barbaadna isin gaafadha jedhee nu qabatee dhufee jira nagaa gaafadha. Eshi nagaan waaqayyoo isin baay'ee nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa beeksisa keenya gaaffii xiqqoo wayin isin gaafadha jedhetanii gaaffii duratti ijoollummaa keessanii akkamitti wal jaalattanii akkamitti walitti dhuftanii waan jedhamurraan ka'a qidimaa obboleessa koosan dursa ishee mulunaa of ibsiiti maqaa kee fi isa akka jirtu. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi badhaadha jirtu. Kopi adda qabannee jirra akka carraa ta'ee keessummaa mana keenya dhufe innis abdiidha obboleessa kooti mi waan tokko haala jireenya keessanii waan irra dabarsan mudannoo keessanii akkaataa kamiin walitti dhuftanii waan tokko mudannoo nurraa qoodachuu fedhanis natti fakkaata yaada daawwattoota keenyaaf sheer goona jedhee gaaffii nu kaasaa jira. Mee walumaa na turuti warreen maatii keenyaaf haaraa ta'anii chaayinaala kanaaf haaraa ta'anii hundi keessanuu like share gochuun dagatina nu waliin turaas dagatina. Eshi abdiitti nu dandeessa. Eshi qidimaa obboleessuun kootii kan kennaa mee obboleettii kee kana akkamittiin bartee haadha manaa kee jechuudha akkamittiin bartee daandii eessatti wal argitaniitu maalirraan eessatti wal bartan iski jalqaba ifaan waliin. Tole bara 2000 yoo ndoo gurubaat 2004 guyyaan isaa guyyaa gabaati baadiyyaarraa dhufti. Buufata konkolaataa daar jetti magalti. Maal mataatee muduun kun ilaataa edamanii jedhee booda konkolaataa dhabdee dhaabbattee dadhabnaan warruma biyyaa faana mana nyaataa wayii qabna yeroo sanatti isin beektaa mana nyaataa sanatti gortee buna ishee jedhanii boqotanii makiinaa yeroo dhufuutti makiinaa eeggataniiru. Aloo sanaani atti tuma jenna ilaalti maal mataatee ilaalti fira walitti fakkaadhe moo maal ta'e tuma gaaffii nan qabu maal mataatee ilaalti mucaan kun jedhee booda ammas atti tuma ilaalti dubbiin kun cimaadha fira taana laatee mee lakkoofsa telefoona keenyaa kennii jedheen. Waan ittiin si argee si haasofsiisuu danda'u rakkoo kana furuufii barbaadeedha kan yeroo sanatti. Rakkoo sana furuufii barbaade yeroo konkolaataan dhufee qacarraan guuteen deemtee bilbilee fi guyyaa lama sanaan tokko turree bullee bilbilee fi mee badiini namas daar jette dhuftee ammas daar jette naannoo sana daar jetti magalti. Dubbiin kun cimachaatu deeme gaa dubbiin cimachaatu deemne gaaffii haala jiruuf jireenya sagara fuulduraa fi saaqarra jiru kana kennee fi yaada kanaan dhiyeessee fi inturre bullee deebii atattamaa arganne ifamaa dudda duwwaatti si deebisaa iski amalli ishee akkam ture baay'ee sirrakkifne qabammoo siin jenne baay'ee sirrakkifne akkamittiin daftee ishii jettee bifa kamiin immoo itti fuftan gabaabsiitu. Lakki ani qaba jettee dura ani qabamee jira jettee bukkee adda addaa jette gaa'e yeroo sanatti amaluma waanuma jirudha kuni isheenaan isumarra dhaabbanneetuma babal'isaa deemne gaala gaaffii keenya babal'isaa deemne jaartiin isi booda waan jedhne bobaa qoosite chumaan egaa itti galamee na kana fakkaata caalatti immoo ishiin isi waan muraasa irra itti
dabaluu dandeessi kaa itti dabalti isheen. Amma kamii waliin jirtu jechuudha haala jiruu keessanii fooyyeffattanii waliin jirtu ilmoo argattaniittu emme immoo gara obboleettii keenyaatti hin darbaa akkam ture yoo haalli jaalala keessan duri. Abbaan beektuu akkitti wal barree baay'ee namatti tola ture. Dhuguma otoo makiinaa dhaabbadhee eeggachuuf jiru gara Amboo deemuudhaaf jechuudha. Katamaa xiqqoodha biyyi keenya jechuudha. Gara Amboo kana dhufuudhaaf anumaa jedhu naannootti siqee nyaata nyaachuu dhaqee mee bilbila kee naa kennimee jedha ija keessa na ilaaleetu jechuudha. Maalum narraa ilaalaan jedha. Na ilaala nyaata gaafa sana nyaadheeyyuu natti fakkaatu jechuudha. Iseen baay'ee biddeen mana isaatti jechuudha. Aarii marraan kan kaasee jechuudha. Mana ilaala kan jedhu aarii dhumarraan kan kaasee biddeen mana isaatii akkanaa dhiyaate namoota nyaate jechuudha. Namoota wajjin seenanii jechuudha. Isa booda bakka bilbila koo fudhatee inda dawwalaa irraa kaasuu hin dide gizeen booda garuu mee namichi kun maalum barbaade irraa kaase. Isa booda koottumee mana nyaataatti koottu ammasii. Iddoo barana waaqammas ta'e bareedu koottu. Achi wanti koottu shiritti ammasii jirti jennaan inni egaa biddeen jiraate immoo watii gabaa bitanna'ee dhaqee jechuudha. Kana fakkaata. Kanuma xumurree irra kakalamoo kana fakkaata. Amma yoo waraabaa yadhaa isiniin jenna immoo kakayyoo wayyoo erga isiniin jenna. Ameen. Mana biin jettanii. Mudannoo illee jira ture egaa mudannoo. Sorry mudannoo maal qabdure mudannoo jaalala keessan gidduuttis ta'e dhimma bultii dhaabbattanii mudannoo si mudate maali? Mudannoo akkasumarallee jiraachuu baate mudannoo muraasa ta'e jira. Mudannoon hin dhabamu gaafetta jireenya adeemsa jiruuf jireenyaa keessatti mudannoon hin dhabamu. Garuu mudannoo tokko jira inni dubbachuu baate. Mudannoo keenyarraa daawwattoonni keenya muuxannoo akka isaan qoodatan abdiin qaba. Mudannoon namoota baay'eedhaaf si mudate tokko namoota birootiif illee muuxannoo ta'a. Isarra dhaabbatee namni waa barata jireenya waan ta'eef jiruudha waan ta'eef. Mudannoo hin cinnitti taate nutti siin jedhanne. Jaalala keessatti waan taate jechuudha. Mudannoo si mudate jechuudha. Kana garuu waan inni ta'e waan hin beeku. Lamaanitti mudannoo mudate. Waan hin beeku. Mudannoon jira. Jireenya akkuma durii jalqabarratti si kaasuu yaaletti mudannoon maal inni gaafa walitti dhuftu wanti baay'een si quunnama. Mudannoon keenya yeroo sanatti haalli jiru xiqqooshiin ulfaata jireenyi tokko gaafa lamataatu wanti si barbaachisu kan duratti irra sadura tokko fayyadamtu gara lamatti guddataa jira. Yoo xiqqaate lamaaf walakkaatti guddifta waan tokko. Ajeen nuti qarshii dhibbii tokko si barbaachisu ta'e guyyaatti kophaa kee namni biraa immoo gaafa sitti hidhaamu dhibba lama yoo immoo hin qabdu taate immoo dirqama kee baafii tapatti ni jechuudha. Kanaaf haala jireenyaa yeroo sanatti wanti mudate jira. Nu hojii beekna hojiidhaaf haaraa miti. Xiqqoo naannootti haalli jireenyaa miidhachuu dhiisuudhaan bakka jijjiirree magaalaarraa magaala jijjiirree jiruun jireenya xiqqoo nutti jajjabaate. Jajjabaannaan qabsoo keenyatti immoo buufne egaa qabsoo hin jiraannaa jiruudha jennee qabsoo keenya itti fufnee imala qabsoo keessatti maaltu nu mudate fakkaate maaltu si mudate yoo jette wanniidha. Dinagdeedha sanarraa kaasee dinagdeen naayettu ifa godhe iski dinagdeen keessan maal ta'e kufee ani garuu mudannoo tokko bira darbee irraanfatee jechuudha waa'ee jaalalaa keessatti. Kanaaf haalli yeroo sana kana fakkaata. Dabalataan immoo wanti ati akka mudannootti si mudate yoo jiraate immoo wanti hin dagadhe jiraachuun malaati waan jettoo qabaatte mee gaggabaatu. Ayyaana egaa wanti ni dagadhillee hin jiru gafa biraammoo viidiyoo biraatiin immoo deebinee dhufne gaariidha. Garuu mudannoo tokko dubbachuu ka'e mudannoo isaa dheeraadha waan ta'eef yeroo biraa mudannoo sana dubbachuuf barbaada baay'ee nama kolfisiisa.
Yeroo hundumaan na yaadadhe na kolfisiisaa jechuudha. Mudannoon isaa dheeraadha. Namoonni gaa yeroo baay'ee maal sodaatu turkan. Jireenyuma sodaataniiti mudannoo namni qooduuf hin jiru amma abbaan haadha manaa ta'anii gaafa walitti dhufanii jireenya sodaatanii addaan fagaatu namoonni baay'een. Isaan kaanis immoo amma fakkeenyaaf akkuma kee biyya hambaa warri jiran galanii too heerumuu sodaatu. Fuuchuus hin sodaatu warri dhiiraas. Kanaaf walaa fuudhanii hundumtuu walaa fuudhuu jireenyi salphaadha. Abdii immoo yoo waaqni jedhee immoo mucaan hin fuudhan lafa itti yaada. Shiga abdii kan biraa qabaatetti nu dhufe. Yaada keenya guduunfuudhaaf qophiin isin faana ture baay'inatti toleera. Hordoftoota keenyattis akka tolu abdii guddaan qabaas sabiskiraayib nu godhaa. Sabboontu chaanaalii sabiskiraayibii laayikii keessan dagatinaa jechuu barbaada. Galatoomuu eebbifamu. Kan qophii keenyarraa xumurree jirra. Waan jette yoo jiraate. Yeroo hundumaa mana keenya maaltu jira isaanitti fakkaate? Xaaba kolfaa waca immoo hin jaalanne. Gaafa waliif moo hojjetaanis immoo? Waca nan deenyu malee xaabannaan kolfinaa yeroo nurraa ka'e isayyuu. Nuti ka'e immoo saayilentii rakee keenya kaaruma mana keenya. Saayilentiin hin jiru mana keenya. Yeroo hundumaa fuulli keenya ifuma bakka gammachuu taphaadha. Waan nu dhaggeeffattaniif waan nu daawwattaniif baay'ee isin galateeffannaa guyyaa nagaa isiniif haa ta'u shaaloo galatooma. Daawwattoota keenya guddaa galatoomaa eebbifamaa. Hanga dhumaatti daawwadhaaf viidiyoo biraatiin deebinee hanga walitti dhufnutti nagaatti nu turaa isin jaallanna isin kabanya. Like, share, comment gochuu hin dagatina. Isiniin jechuun barbaada. Jedhaa nagaatti nu turaa. Ciao. Ciao jedhaan. Shalom.